share godha ka dammanyoota ki jirtu akkam jirtu nagaadha jirra galata rabbi ara sinii dhufee jira ara dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee waanan aareef dida prank gochuun dhufe isiin immoo hundi keessa irra deeffadhu jechaa jirtu miti ara deefiin kiyyagaa waliin laalla maal akka fakkaatu jechuudha እና prank waanan hojjedhu didaan dadhabee waan alatti rafeefu ani yaadi tokkotti dhufeera mee waliin laalla garuu mee isinitti agarsiisa dida jechuudha mee dursa akkam jirtu nagaadha jirra galata rabbii prankin darbee baay'ee bareedaadha isinitti tolee jira baay'ee kofaltanii jirtanii garuu araaf isinitti aaree jira baay'ee waa gochuun danda'amu yaa prankidha ta'ullee garuu amma pranki andeefi jechuun deebii isaaf deebisu waan ulfaata waan ta'e tokkon irra gochuu yaadee jira achumaan immoo mee isin maal jettu inaartan immoo in kofaltanii waliin laalla nagaanna ta'a baay'ee isin jaaladha garuu qoy waan raafadhe tokko jira inni immoo waan raafadhe yoo haaraa subscribe gochuu keessan raafatinaadha share gochuudha video kiyya virally akka ba'uuf nagargaara na waliin ta'a isinin jedha baay'een isin jaaladha kara prankitti akkuma argaa jirtan didaan rafee jira mazmurii dhaggeeffachaa jira mee ilaala isinitti agarsiisa dhagaa jedhee akka ijaan irratti hin banne garuu akkuma argaa jirtan luka bargaaffateerra amma prankiin ani yaadee bishaan baallii tokko irratti naqaa mee waaqni haa ta'uuf gamaal jedha iniyyaa inaaraa imbo'aan beeku garuu suuta jedhe kompiitara nan kaasaa isin waliin ta'a nagaannaa ta'a baay'een isin jaaladha baay ijoollee share godha ka dammanyoota ki kabajamtoota hordoftoota didaatiif didaan garagaraa rafaa jira jechuudha amma suuta jedhee laaptooppiin jala kaasa jechuudha maaliif yoo bishaan irratti gannamee na ajjeesa na laaptooppii isaa suuta jedhee nan kaasa nu waliin ta'a arra dhugaa dubbachuudha sodaadhee jira garuu natti aaraa akka aaru nan beeka garuu sodaadhee jira nu waliin ta'a baay'een isin jaaladha like gochuu keessan hin raafatina bye ijoollee share godha ka dammanyoota ki Oke, videonya kamera kan. Kristina qarqara jirti mana jirti daa'imman qabdee jirti. Inna kabajamtoota hordoftoota didaatiif kanan riikardii gochaa jira. Akkuma laaltan rafee jira. Akkamittan godha silkii kana. Oh, kisii keessa godhuwe.
Sammuu qabda akkasuma. Hin qabu. Fayyaa qabda. Maarree. Bakka ruftaa kamtu bishaan irratti kennadha. Ndee akka kaatu jedhe sangaa. Sa'aatii bishaan irratti kennadha. Gurratti si naqee. Akkamtu bishaan irratti kennadha. Maarree maal ta'a? Maal ta'a bishaan ba'ee sirratti naqee maal ta'a? Maaliif bishaan irratti kennadha? Baay'ee rafte qaba. Maal ta'a si fida? Gaafi gootee nafti. Akka maaliif bishaan irratti kennadha? Foto nan dhabe immoo. Fidi foto. Fayyaa qabdaa garuu maaliif bishaan irratti kennadha? Aduu tokko nan arsine, hin gadda nan arsine. Aaraan sirra ba'uufama. Piraankiin irratti hojjechaa jirta? Na arsite aarii isaan sirra ba'uufan dirqama baqa waan yaadii tokko asitti raftee si arginaan yaadni sammuutti na dhufe bishaan sirratti na qubicha. Viidiyoon irratti hojjechaa jirta? Bishaan xiqqoo hafe wayim immoo xiqqoo qoraa ta'e shaggaadhaa ibsila. Sammuun keenya hojjetaa garuu? Maal jechuudha sammuun sirra? Baay'ee rifadhe maal? Dandee anis akka keessatti rifadhe ka. Bakka amma ka hojiin jalqabameera akkas ka. Maal gootaree? Dhugaa dubbachuudhaaf anuu rifadheen kofalleessitti. Rifaatuun kee baay'ee nama kofalchiisa. Qomi bishaan malee maaltu sirratti ganna misitti fakkaate akkasitti rifatteeti. Viidiyoo kana irratti. Baasi viidiyoo. Bitaaluun viidiyoo narra baasi. Viidiyoon dhoksine maaliif akkas gaa rifaatuun laal. Nama rifachiisuunis akka ana na rifachiise senta si rifachiise umaa gochuun hin danda'amu. Bishaan baalli tokko sirratti naqe malee waan biraan goon. Maayini? Narratti በጣም ሰውነት ይወርድ ስመስራት ናቆፈ ገብርኤል ዲዳ ቢሃም ማለ ማስረት ነቀ ጋራ ዋን ባዮን ስረት ነቀ ኦዱ zaይቲ ጉዲ ተውባቴ ስለ zaይቲ ሲተስ ያንካባለላ ዲነኪያ amma booda diinagiyya egaa engaddaati waan ati goote sana akkasitti goote sani sinirraafanne shi halkani guyyaa si yaadaa ture si argadhe arra akkana gubdetti jechuudha lamaanningaan pirankii godhamteerta artees dhiistees nan dhibuu nan galchu mee maalanaan qoy jamma maalanaan qoy baay'ee qasifa fidal didaan nama gaxarii keessa baadiyyaa keessa onnoo jiraata isaaf fakkaata horii eeguusan horii eeguusan baay'ee rifadhu uff baqqaan baay'een gammadee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baqqaa uff mariimaan kiyya maayin inni dhadhaa dhugaarra dhugaa dubbachuudhaaf Kiristiin jirti ishiin na qarqaaree akkan viidiyoo kana waraabu jechuudha baay'ee galatoomi ishiidhaaf kootu malee asitti kootu maal gaarii muti gizeeti ashaangulitii cibsitee wajji diraftu san gizee san yaadduyyuu akka gaariin taane hin beektu baay'ee na rifachiiste Samaayi fi lafa ta'uu wal narratti Samaayi fi lafa amma ka riba ajaa'ibaa keessan ture mazmurii dhaggeeffadhu achuma riba yeen ka arge si argeetanii miti reenillee si argeetanii waan gaarii sirratti hojjedhe asii kaastee jechuudha ani beekan sodaadhe hara silkii kisii kecha qabdeedhe yoon laaluu mana keessa jira silkiin kee kazaa suuta jedhee siif hojjedhe akkasii ta'ee jira eeyyeen lammata irratti waan fafee piraankii fafee irratti hojjetta hojii natti hojjetta dachaa sirratti deebisa dachaa godhite sirratti deebisa kana booda ina gartaa is ina gartaa wannan yaari ina gartaa ati sijjammar halkanii fi guyyaan irratti yaadaa jirta ani immoo tasan akkasitti gudisi godha tasan gudisi godha sammuu kee yaaduu dadhabe ibi bishaan irratti gannaqee usida waan irribe anu rifadheme sidawmo akaadhan ishee dhawmo
uleen ishee tokko maal uma deessee haraa ishee akkam goota haraa sirna kaachisnaa seeraamikii kanarratti nan kufa hidhee rifadhee sodaadhe hoo walgadi na ariite amma inni yoo sitti toleera narratti kamuun cuftu ishi nagaanaa jedhi kabajamtoota hordoftoota didaatiif egaa kabajamtoota keenya dambanyoota keenya itti jaartin dambanyoota keenya subscribe share harkina dhabaa irraa madaf sitti tolee jira yaa ta'u dhugaa si ta'ee jira baga gammad lamaaniyyaawwan paantiin kiyya jiidhee jira surreen kiyya jiidhee jira da'aalee nan qayyaradha deemee gidduudhaan kabajamtoota keenya warreen dhiira Dubaay deemuu barbaadan viizaan kaampaanii waan jiruuf karaa keessatti duwwaa 920 17 79 82 haaloo naan jedha.